Waaqayyoon sodaatu. Tajaajiltoota isaaniillee beelessan. Hojjetoonni tokko tokko garaa duwwaa kan mana Waaqayyoo keessa gugguufan jiru. Kanan argu baadiyyaa keessatti iddoo baay'eetti. Mana jaarreedhu malee hojjetoota isheetiif kennaan kennitu waldaan. Akka isaan nyaatan hin gootu. Harkarraa xiqqooma akka isaan ofirraa hafan illee hin gootu. Mana mukarraa miti Waaqayyo barbaadu moo muka miti. Nama barbaada. Kun baadiyyaa keessatti iddoo baay'eetti hin argama kun. Ani immoo waa'ee jaarsolii waldaa asirratti dubbachuun koo callumadhanii hojii kan hin hojjenne jiru jechuu kooti. Ba'aan kan irra hin jirre namaan kan kaa'aman firaan kan kaa'aman jiru. In mul'ata. Kun immoo hojii waldaa dhibeessa gar tokkoon gad akka inni kufu godha. Hojii waldaatti dhiibbaa qaba kun namni waamicha malee achi taa'uun sirrii miti. Amma waamameen ani faarfannaa kanatti malee nama na fides miti. Hojii tiksoonni immoo waamamanii tiksituu ta'anii achi taa'u. Bu'aa buusuuf taa'u malee balleessuuf miti ka. Kan namni kan waamamu bu'aa buusuuf. Kana jechuu kooti. Nuun iddoo Waaqayyo nu kaa'e jaarsa waldaas ta'u maalis hojii kana hojjechaa hin jira moo dhibeessaan jira netti yaaduu qabna waan hojjennu keessatti. Hojjetoota isaaniitiif dhimmuu qabu. Waan akkasii baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee mul'ata. Beela'uun qabanii hojjetoonni mana Waaqayyoo. Beela'uun qaban. Jaarsolii waldaa isa kanarratti hojjechuu qabu yeroo baay'ee. Isa kanarratti uffatanii maal fidaa a'aayidha taanaan a'aan sun rakkina qaba waldichatti bor namni kun a'aayidha hojjeta taanaan a'aayidha deema taanaan a'aayidha halleeluyyaayidha taanaan rakkoo qaba waldichatti bor kun isa kana ilaaluu qabdi waldaan kiristaanaa jaarsolii waldaa isa kanarratti hojjechuu qabu. Sirriidhumatti immoo gaariin kan namatti tolu jira. Waan fuulli namaa ifuu jaallannee gammannee faarfannee kan nutti tolee gallummaa jiru. Wal keessa jira jechuu kooti. Ameen. Ulfinni kabajni gooftaa keenya faata waldaan baadiyyaa keessa jiru anillee akkan arguudhaaf yaaletti akka keessanillee waan deemu baadhe bakki bareedan abdii namaa kennu wangeelli keessattuu dargaggoonni bara hiikame barri kun dubbachuudhaaf wangeela lallabuudhaaf namni wangeela dhaga'uudhaaf kanaaf dogoggorri tokko tokkotti lachuu kan danda'e baadiyyaa keessatti jedhee kanan laalu namni keenya gaa bara dheeraa afaan Oromootiin wangeela dhaga'uun hin turre lallabuun hin turre baay'ee bakka dhidhiphaa'oo ta'e malee bara kana Waaqayyoon afaanicha hidhaa hiikeera. Ittiin faarfachuu, ittiin wangeela lallabuu, ittiin dhaggeeffachuu, ittiin barsiisuudha Waaqayyoon karaa baneera. Durumayyuu karaa Waaqaa ture kuni amma haalli jiru baadiyyaa keessatti namoota dhaggeeffatan hundaaf abdii kan namaa kennudha. Waldaan tokko tokko miseensi isaan qaban miliyoonaan kan lakkaa'amudha. Miliyoona baay'eedha. Yeroon daataa isaanii ilaalu. Garuu qulqullinni baay'ina waldaan amma keessa jiru akka yaadaniin jechaa turte rakkoo baay'ee akka qabu immoo yaadachuun barbaachisaadha. Waldaan tokko tokko haalli ishiin keessa jirtu baay'ee rakkisaadha. Gaggeessonni isaanii rakkisoota, beekumsa rakkootu jira, hubannaa wangeelaa rakkootu jira. Kanaaf dubbii rakkoon akka jiru garuu akkasumatti abdii kan namaa kennu. Kanaaf abdiin saba keenyarra akka jiru, biyya keenyarra akka jiru, maatii keenyarra akka jiru yaadachuun barbaachisaadha. Isin jechuun barbaada. Wanna gara biraa anani siif kaasuu barbaadu yaadanii dubbii keetirraa illee baay'ee irratti xiyyeeffattee dubbachaa turte Waaqayyoon immoo jireenya keetirraa nama baay'ee barsiisaa jira jedhee yaada. Nuyi akka shootti namoota dhiyeessinee namoonni akkasirraa baratan teestimoonii namootaatiin akka baratan kaayyoo keenya iyyuu ta'uu hoo baate garuu jireenya namaa yeroo laallu waan of laallu qabna waan ta'eef kaasuun barbaachisaadha. Qulqullina amma kiristaanii keessa jiru amma yeroo baay'ee wangeela lallabnaa, wangeela barsiifnaa, wangeela dubbanna garuu dhiibbaa nama irratti hin godhu bara kana wangeelli. Kuni rakkoo wangeelaa akka ta'e hin amanu akkasittis hin yaadu garuu qulqullinumti jireenyi kiristaanii jiraatu warra maal fakkaata haasaasaa wajjin bira qabee olaanaa waan irraafatame fakkaatu wanni isaa. Baay'ee. Asirratti mee maali yaadneeti qabdu? Akka dhageenyu kana yoo ta'e baay'ee ulfaata. Gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni maallaan jedhu jedhe. Isinoo anaan maal jettu jedhe. Akka Gooftaa Yesuus sanatu namni maallaan jedhu namoonni
utuu jennee maal ta'a waa'ee koo akka saawol na dudduubaa wanti marratu maa inni saawoliin dudduubaa waa marrate fixeen naan fidee dhufe fixiidhaaf fidiin tokko miti fixeedha malee fidiin jenneen tarii gurra isaatu nageenya ta'ee naan gallee fixiidhaaf fidii wal bira qabee fidee dhufe fixeennaan wanti nu dudduubaa marratu baay'ee akka nama dhaga'u kanatti qulqullummaa baay'ee namoonni keenya waama baay'ee jedhu iji keenya immoo argine egaa wanti dhaga'amu garuu baay'eedha. Garuu ammas irra deebi'a. Waa'ee koo maal jedhuu laata namoonni isa Yesuus Kiristoos jedhe sana irra deebi'a. Na dudduubaa wanti dhaga'amu bormaa inni laata. Yoo har'a dhossine bor mul'ata. Anisuma kana dubbadheen dhaabuu barbaada isa kana. Eebbifamii maaliif waa'een qulqullina kiristaanummaa fayyina keenyani nama fayye tokkoof wanna waaqayyoon karoorsedha. Akkuma dubbisaa Efesoon boqonnaa 2:10 irratti dubbatu waan amma hojjennu kana hojii amma hojjennu hojii wangeelaa amma lallabnu itti faarfannu kana waaqayyoon otoo nu min dura karoorsee ture. Hojii waaqayyoo akka hojjennu ergama keenya gooftaan keenya akkuma dubbate akkuma waaqayyoon keessan qulqulloota isinillee qulqulloota ta'a. Kanaaf karanatti guddachuun keenya waamicha keenya. Kun gaaffii qabu. Kanaaf kiristaana ta'uu keenya yoo nama addaan baasee addunyaa kana nama xurii addunyaa kanaatiin addaan kan itti ilaalu. Of course kufaa ka'aa deemna, dadhabaa deemna. Garuu waaqayyoon immoo nu jabeessaa irraa fagaachaa, cubbuu irraa fagaachaa bakkuma kaleessa jirru jiraatanani gaaffiin ka'uutu irra jiraata. Bakkuma bara dheengaddaa jirutti jiratanan gaaffiin ka'uutu irra jiraata. Guddachuutu nurra jiraata. Kanaaf Yohaannis ijoolleef caaffataa, dargaggootaaf caaffataa, abbootiif caaffataa addaan baasee kaa'a. Caaffannaan kun waan sadeen kun namni akka guddachaa deemu hafuuran akkuma dubbachaa turte kana kaasa. Kanaaf saba waaqayyoo nurraa eegu hafuuran guddachuu nurraa eegaa jira. Expect godha. Hafuuran guddachuuf immoo nyaata nyaatuun barbaachisaadha. Nyaanni nyaannu immoo wangeela. Wangeelli karaa adda addaatiin nyaanna namarraa nyaanna. Namoota nu barsiisa akkaataa kanaan guddanna. Namni hundi necessarily mana barumsa teoloojii deemee baratee miti kan guddatu. Bakka waaqayyoon nu kaa'e ga'uudhaaf garuu guddinni baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo akka yaadanii dubbachaa turte fookasii keenya xiyyeeffannaa keenya maaliif dura kenninaa akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate namni waan addunyaa kanaa hunda guutuu qabaatee mootummaa waaqaati irraa oofee maal si fayyadaa jedha gooftaan keenya. Ija guutuu qabaatee mootummaa waaqaati irraa hafuurraa ija tokko qabatanii mootummaa waaqaa. Kanaaf dubbiin maali ofii of fayyifnaa miti mootummaa waaqaa gallaa miti. Hafuura qulqulluun gooftaan keenya nu fayyisee nu galchaa jira. Garuu kontribiitii illee goonu sarratti nuyi akka nama fayyeetti akka nama qulqullaa'etti akka nama wangeela beekutti addunyaa kanaaf jiraachuun barbaachisaadha. Biyya keenyaafillee amma saba keenyaafillee yaadanii baay'ee barbaachisaa ta'e natti dhagahamu. Kanaatillee kanuma laal ta'ee jira. Yaada dargaggoonni keenya waa'ee kanaati. Mee asirratti wanni ani sii kaasuu barbaadu tokko atu dura kaaftee turte dargaggoonni keenya yookaan dhaloonni ammaa kuni wanna baay'ee waldaa keessatti waan bareedaa. Tajaajila addaati waaqayyoon hafaatu garuu asirra rakkinni jiru tokko danqaraan jiru kan silaa namni keenya wal turan jedhee yaadu waa'ee sooshaal miidiyaa kan akkaataatti fayyadaman kaaftee turte amma feesbuukii akkaataatti fayyadan yuutuubii kan akkaataatti yaadan dhageeffatan waan adda addaa kana namoonni keenya akkaataatti deemaa jiran kana irratti rakkoo baay'eetu mul'achaa jira. Tokko waan argeetu isa fudhatee jira. Tokko gurra yuun qabu waan akkasii dhaggeeffachuudhaaf yeroo yuun qabu. Mee waan asirratti dhaatiin kaasuu barbaade maal? Teknooloojii waaqayyotu waaqayyotu fida bara qabaminaa waaqayyotu fida nutu akka itti fayyadamu mijeeffata abbaan mijeeffata dargaggoon namaatu baay'ee kadhatanii beessa sanas utuu fayyadamanii feesbuukiin maaliifan fayyadama sila kaasan ture maalan fayyadama maaliifan fayyadama faarfannaa nama yeroo baay'ee faarfatamaa jiru sagalee bareedaadhaan hojjetamaa jira. Sagalee bareedaadhaan baasuu bareechuu maal godhu akka gaariitti faarfatamaa jira namni sagalee isaatti fayyadamu bareera. Faarfattoonni waan baay'eetu ka'e dhimma kan baasan faarfannaa isaanii waa hojjechuu kan danda'u. Baay'eetu ka'e ammas ka'aa jira. Waaqayyo kana dubbachaa ture karaa keessa gadinaa faarfattoota baay'een kaasa jedhee akkuma dubbate raawwata. Faarfattoota baay'ee kaasa waaqayyo baay'ee galateeffannaa waaqayyo. Garuu akka itti faarfatan beekuudhaa fi isa faarfatan sana beekuu wal qixa deemsisuu barbaachisaadha.
akka faarfatanii godha isa faarfatan sana beeku hunduu kan inni sun barbaachisa jedhee yaada kanani gaaga faarfattoota keenyaa ta'u wangeelatti siquudhaan yesuus wajjin toluu firoomaachisuudha barumsa keessatti darbee hojjetu sagalee bareedaadhaan faarfachuun gaariidha humna qabaachuu qaba hojii hojjechuu qaba sagalee bareedaadhaan kana ol duwwaatu hin ta'in laphee irraa ka'ee hojii hojjechuu qaba humna godhachuu qaba wangeelatti firoomuu qabu yesuusii wajjin firoomaachifsuu qabu kadhachuu qabu wangeela dubbisuu qabu sagalee keenya bareechinee faarfachuun immoo akkuma jirtu ta'e Waaqayyo si eebbisu. Amma asirratti wanti baay'ee yaadachuun irra jiraatu tokko Daawit faarfannaa akka faarfate fi Waaqayyo. Fi namoonni maraataa jedhanii fayyadamu manaasaa dabalee baay'ee tuffatan. Akka ammaati jettu kana namoonni amma baay'ee dubbii maanni sagalee bareedaa kana sagalee bareedaa kana dhaggeeffatu. Amma addunyaa kana meeshaa adda addaatu jira. Sagalee namaa kan geeddaru saawundii namaa kan siistemii adda addaatiin finaamu. Amma yeroo laalu waaqayyo isatti fayyadamuu keenya waan amma jiru haala wangeelaa faalaan taanee akka fayyadamuu gaarii ta'e baatu dubbachaa ture. Garuu namoonni sagalee amma jiru kana akkanumatti iyya ta'u akkanumatti asii achi fiiguun akkanumatti asii achi karaa adda addaa meeshaan asitti deemaa ba'uun kun humna akka dhowwu dubbiin dubbannu haasaa ta'e raawwachuu hin danda'ama. Maaliif humna kan godhatu waan si ta'eef waan na ta'eef miti dubbii waaqayyo isatti dhugaa ta'e yoo faarfamu yeroo dubbatu. Yeroo isa ta'u dubbiin isaa akkaataa kanaan kan inni kanatti godhu amma namni yoo nyaanne jiraachuu danda'u. Makiinaan tokko makiinaadha kan ittiin deemu yoo nadaajii argate malee achuma taa'uma godha. Namni waan kadhanne humna godhachuu hin danda'u. Sagalee bareedaa duwwaa osoo hin ta'in humna akka inni godhatuuf nama kadhataa ta'uu qaba. Nama waaqayyoon dhaggeeffatee deemu faarfatu ta'uu qaba. Nama maalan faarfadha yaa waaqayyoo jedhu ta'uu qaba. Konfireensiin itti jiraateef dhaqee giitaaras fudhatee maal dhaqee faarfachuu maalan faarfadha. Nama waaqayyoon dhaggeeffatu, nama waaqayyoon baratu. Yoo kadhate namni waaqayyoo irraa humna fudhata jechuudha. Nama kadhata humna akka godhatu. Humni waaqayyoo irraa dhufa. Waaqayyo namoota karaa wangeela isaatiin dubbii dubbateera. Wangeelli humna qaba. Ameen dubbii guddaan kana sooshaal miidiyaa kan akkaataa sadii fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e barumsaaf wangeela labsuuf wangeela nama biraan ga'u namoota wangeela dhaga'aniif immoo jabinaaf akka ta'u karaa itti deemuu akka ta'u akkaataa kana fayyadamuun akka nama jiraatu akkaataa turte dhugaa dubbii guddaan kana maal waan inni itti fayyadamuun waaqayyo sammuu namaa banee haala inni itti fayyadamuun keenya rakkoo dhaqqabu akka bara durii waan xiqqaadhaan luka duubaa deemanii faarfachuun akka bara durii ta'uu irra jira. Waaqayyo waan qaa'ee maaliif addunyaan kun guddaan gooftaa keenyaati. Akkaataa kabajaaf ulfina waaqayyoo itti fayyadamna taanaan rakkina tokko iyyuu dubbiin faallaa waaqaa kabaja waaqaa dubbii waaqaa yeroo faalla'u rakkoo qabaata. Seexaan immoo achi keessatti hojjeta. Dargaggoota keenya as keessatti mooksuu barbaada. Jallisuu barbaada. Maaliif faarfata seexanni nama wajjin isa jedhamu irratti bara Daawitoo Saa'ol irraa baqate baruma nu faarfannu dura seexanni yaa ture. Dur waggaa 15 dura yeroo nu faarfachaa ture. Ammas faarfachaa kan jiraan. Garuu waggaa 15 dura nayyaa dhagaaf tokko biyya tokko deemee naannoo waggaa 19 ta'anitti fakkaata. Nama murtaa'e tafe nama seexan qabu. Faarfannaa dhuma baay'ee. Har'a maaliif faarfata? Nama wajjin seexan. Bara meeshaan bareedee sagalee bareedaadhaan faarfachuun dhufe kana keessa maaliif seexanni nama wajjin faarfata? Isa jedhamu nuti yaaduu qabna yeroo faarfannu. Gaaffii kun yaadadhaas konfireensiitti osoo deeme hundumtuu faarfata. Olutaalii hundumtuu ani olutaalii hundi jaaladhaan jedhanii ogeessa. Faarfannaa dhaabbatanii faarfatan duwwaa otoo hin ta'in olutaalee faarfachuun jaaladha. Jechuun maali ilma ilaalee biyyoon dura ni dhaabbatan jira. Waaqayyo ani nama jijjiiramanii jedhee gara gidduutti waaqayyo seexanatu sirbaa jiraanaa jira. Isi taa'ee miidhaan jedhan ta'a. Maali namni kennaa amma yeroo kadhannaa hiikinaa jedhu. Yeroo kadhannaa jalqaba warri sirba olutaalanii sirbaa oolanii hundumtuu seexana ta'e. Bara teknooloojiin guddate kana keessa seexanii nama wajjin faarfachuu ni danda'u. Nuti erga akkuma teknooloojii meeshaan guutuu nu ta'e nuti immoo kana furaa irratti hojjechuu qabna ture. Akka inni wajjin faarfanne gochuu dandeenya jechuudha. Taa'anii isheen taa'ee
yeroo kadhannaa inni baatee faarfachaa. Nama ajaa'iba dubbiin teekinooloojii amma jirutti fayyadamne kabajaaf ulfina waaqayyootiif hojjechuu dandeenya beeshaa seexanaa ta'uu dandeenya dubbii guddaadha. Kanaaf kan addaan baafachuun immoo akkaataa jettee kiristoosiin wajjin firummaa guddaa qabaachuu firummaa gaarii dubbii guddaan kana karaan kun immoo karaa wangeelaa qayyabachuu barachuu taa'anii qayyabna namoonni baay'een amma qayyabnaa macaafa qulqulluun qaban yeroo baay'ee matsaafatti dubbisanii qaban fiigicha jira ol kaasanii hirkaachuu jira konferensii gara konferensii deemuun waata jira. Wangeela dubbisan yeroo kadhannaa bal'aan qaban rakkootu kana. Kanaaf waaqayyoon obboleeyyan keenya akka gargaaru nama biraa hunda keenya akka gargaaru abdii guddaan qaba. Mee gara dubbii keenya salphaatti deemuu dura faarfannoo audiyoon haa ta'u VCD'n haa ta'u yaadanii waggaa bara 1984 irraa jalqabee tajaajila dimata bara kana baay'ee dheeraa yaada. Mee hagamtu siin bahee hagamtu audiyoon bahee hagamtu jedhamee hagam faarfattee yaadanii? Ani faarfannaa jiru baay'eedha. Dhibba sadiin caala. Faarfannaan ijoollummaa akkatti faarfachaa ture baay'ee nu jenne. Lakkoofsa tokko 96 hojjete tokko 99 2003 2007 VCD'n hojjete. Tiraakiin baay'ee. Kanan nan hojjete yaadaa jiru jechuudha. Kana nama barreessaa jiru malee jechuudha. Kana nama nan hojjete yaadu 300 walitti jiru. Waaqayyo waliin dheeraa nama kennu. Kanaaf ulfinni waaqayyo kanaaf kun amma faarfannaa 300 ol VCD'n kan bayyaan argaa ture kan YouTube irra jira chaanaala kanaaf maaliifan kana kaasee nuyi saba waaqayyoo akkuma dura isinitti himuudhaaf yaade dureetti keenya yaadanii baay'ee jaalanna faarfattuu waaqayyoon eebbiseera garuu waa'ee ishee promootu gochuuf ishii bakka VCD ishii audio ishii maal ishii barsiifnee namoonni akka bitan horiitti ilaallee jalqaba ishee wajjin itti nyaataa ture ammallee isinitti immoo kanan barbaadu faarfannaa ishee bitanii dhaggeeffachuun eebbisiin karaa sadiitiin VCD'n jira audio jira faarfannaan waaqayyoon isin eebbisa. Dubbii guddaan dubbachuudhaan barbaadne isa kana bittanii akkasiin dhaggeeffattan isinitti himuudhaaf hin jiran. Erga dubbachuun keenya na olle kana garuu dubbii waaqayyoo waan ta'eef dubbachuun keenya bareeda. Kanaaf karaa barbaadan VCD ishee barbaadan audio barbaadan gaggeessitoota waldaa gaafachuu dandeessu chaanaalii televiziyoona kanarra jiru quunnamuu dandeessu isheerraa argachuu dandeessu karaa barbaadan argitanii maal namoonni faarfannaan ishii maali eessa jira maal jedhama jettanii gaafattanii deebisanii ta'a jechuudha. Kanaaf dhaggeeffachuu dandeessu ittiin eebbifachuu baay'ee faarfannaa bareeda VCD ishee ilaalan ture baay'ee faarfannaa waaqayyoon hafuuraan dibee dhalootaaf kaasee namoonni akka ittiin fayyan ittiin jabaatan ittiin karaatti deebi'an ani nagaadha maaliif argee waan dhufuu dadhabe waan ta'eef. Kanaaf namoonni kanatti hojjetamuu dandeessu jedheen isinitti dubbachuu barbaada. Namni biyya keessa jirtan, biyya alaa warri jirtan, fagoo warri jirtan, gaggeessitoota waldaa dubbisuu dandeessu. Telefoona kana akkuma isin jedheen quunnamuu dandeessu jechuudha. Ulfinni kabajni waaqayyoo haa ta'u garuu dubbii keenya dhumaatti yeroo dabalu yaadanii. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti eeguu qaba? Yeah.
namarraa fagaatu isa biraa duwwaan namatti mul'atu waa'ee keetiif jecha kan qabu narkooftaa waa'ee keetiif jecha kan qabu waa'ee keetiif jecha kan qabu waa'ee keetiif jecha kan qabu warra namaan qabne warra firan qabne warra iddoon qabne warra maqaan qabne iddoo laatti Yesuus warra iddoon qabne warra maqaan qabne iddoo laatti Yesuus
Sabasi, yes, amase.